gabaabduu tokko isinitti hima waan gamma dhagaye. Lammaan waan kana jechuun hin fudhadhu jechuun Bilxigina Parti keessatti sodaa guddaa uumee jira yeroo ammaan tana. Sodaa guddaa uumee shakkiin guddaanu seentee jirti keessattuu jechuun lammaan gaaddisa Oromiyaa keessa waan jiruu fi gaaddisa hoggansa Oromiyaa keessa waan jiruu fi Parti amma Bilxigina keessatti waan hin hammatamnee fi isa wajjin warri jiranii warri hayyoota hedduun gaaddisa hoggansa Oromiyaatti dabalamanii filannoo dhufu gubbaatti Abiy mo'atanii waan jedhuu fi Abiy baay'ee rifatee jira jechuudha. Rifuu hamaa keessa jira. Maali akka lammaan hin dubbanne karaa kamiinuu karaa VOL akka hin dubbanne interviewun kun nagaa godhamee guyyaa dhaabni ODP diigamsuun godhamee guyyaa 3 fi ukkamame taa'aa ture. Akka malee rifatee jira jechuudha. Abiy jechuun wanni kun sabboontota Oromoo, uummata bal'aa Oromoo, qarree fi qeerroo Oromoo Bilxigina Parti irra geggeessaa yookaan Bilxigina Parti irra waan godaansisuu fi filannoo dhufu gubbaatti ni mo'atamna sodaa jedhuun akka malee wareeree jira jechuudha. Akka malee rifatee jira. Kun jechuun oduu Finfinnee gubbaa ammaan tan dhuftee nuun baate wareeree jira. Abiy karaa lamaantu deemu jira. Tokkoffaan Lammaa Magarsaatii fi warri Lammaa wajjin jiru karaa humna tikaatiin roorrisuu doorsisuu telefoon warra waraabuu akkasumas security keessaniif sanirra fuunaa jijjiirra sodaachisaa jira. Kun ammoo jechuun doorsisaan gos kana Lammaaf hin tahu. Lammaan maal jennaani ajaja waraana biyya tahullee baatu hoggana ministeera waraanati. Is jalatti namni hedduun ka waraana dhageetti waan qabuu fi Lammaa akkasumatti taphaa al godhuuni waan danda'amu miti. Kanaafuu Abiy yeroo ammaan kana Lammaa wajjin nu araarsa jedhee Lammaa wajjin nu araarsa jedhee maanguddoota jechuun hedduun amirgatee jira. Maalirratti araaramuu barbaadda? Lammaa ejjannoo isaa beeknee jirra. Ejjannoon kan kee maali? Araarintaa nu keessa hin seennu jedhanii maanguddoon illee irratti fudhatama dhabsiisanii jiranii. Lammaan ammoo telefoon jala kaasuu didee jira Abiy jedhan. Abiy wajjin waliin dubbannu Abiy imaanaa ummata jechuun harkatti nu fashaleessee gaafii ummata jechuun nurraa fudhachuu didatee ummata wal nu dhabsiisee qabsoo Oromoo jechuun karaa diinattu galchee ammatti an telefoon waan wajjin dubbadhulleen hin jiru araarilleen hin jiru wanni walaasoof nu hin jiru. Abiy ammoo jechuun maanguddoota argatee nu araarsa jennaan maanguddoonni maal qabanne araaraa deemna namni araaraa deemu tokkoffaa ejjannoo nama araara barbaadu yookaan nagaa barbaadu beekna maali jedhee gaafatanii Abiy jechuun ejjannoo isaa ka siyaasaa ka Bilxigina Parti keessa duba deebi'uu hin barbaadu. Warri maanguddoota illee mirqaana yookaan ammoo haamilee guddaa hin qabani ammoo Lammaaf Abiy wal dhabuun qabsoo Oromootiif gaarii miti warri araarsuu fi carraaquttu jiru hin jira. Karaa suniin waan akkasittuu mul'achaa jira yeroo ammaan tana Abiy waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee baay'ee bakka kan itti buutee rifatee akka inni jechuun hargufamaa raatawaa jiru oduun Finfinnee gubbaa dhufte galgal kan dhageenya. Wanni biraa ammoo jechuun ka Abiyyiitti akka malee sodaa guddaa uume Shimallis Abdiisaa gaafatame jechuun wanni sabboonummaa Oromootiif hin taane wanni uummata Oromootiif hin taane nuuf hin taatu jedhee ejjannoo isaa ibsatee jira. Dubbiin Shimallis illee dhufuu deemti ejjannoon Shimallis kalammaatiin wal fakkaachuun ooltu waan jedhamu waan dhagaamee fi bakki Shimallis jalattu jechuun karaa ODP'tiin nam bira jala kaahanii jiranii. Kilaastera itti maalitiin addisuu aragga maali jedhanii amanama jechuun nafxanya bira Shimallis jala kaahanii jiranii. Shimallis karaa Lammaa deemaa sodaan jettu. Lammaa fi Shimallis walitti dhufnaan Oromiyaan harka Abiyyiitii baatu sodaa jedhu hamaatti uumame yeroo ammaa kana oduun guddaan takkin Shimallis Abdiisaa ejjannoon isaa ejjannoo Lammaa ta'uun ooltu waan jedhu. Shimallis Abdiisaa haala qilleensa laalee dhawata onnee uummata laalee haala ejjannoon uummata adeemsi uummata jiru laalee Abiy jala gargaluun oolu jechuun akkaataa odeeffannoon gari jirtutti karaan kiyya kanaa tahuu karaa sabboonummaa Oromooti karaa gaafii Oromoo ittiin deebisu an pirezidaantii Oromiyaati adda durummaanii fedhi uummata Oromoo nagaa Oromoo gaafilee Oromoo deebisu malee an dubbii himaa yookaan ammoo jechuun nama waan Bilxigina Parti bakkaan baasu miti anin jechuun itti gaafataminsi kiyya amanamummaan kiyya kaayoo Oromooti galma Oromooti qabsoo Oromooti jedhee dubbatee jira. Akkaataan inni jechuun warri waan kan qorachaa jiru odeeffannoo kan nuun gahetti himetti jechuun ejjannoon isaa kun ejjannoo Lammaati wal bira dhufee jechuun Shimallis gabbahee wadhoose Shimallis abbaa fullaasoo itti fullaasee balaa hin uuminii jedhamee yaadamaa ture. Shimallis jechuun kanaan duratti gaafa ayyaan irreechaa sun Finfinneettu gabbahee Oromoo baga gammadde handhura kan kee bakkitti cabxe irratti ayyaanii irreechaa sii deebi'e
bakka alagaan si cabsitetti alagaa deebite cabsite baga gammadde gaaf jedhu Abiyyi jechuun akka Shimallis dhiifama nafxanyoota gaafatu godhee jechuudha. Abiyyi jechuun Shimallis gabbahee dhiifama hin gaafanne yoo gabbahee dhiifama gaafate uummata Oromootu xaara jedhamee waan yaadameef nafxanyaan bakka Oromoo cabsate Oromoon cabseen sun dhugaa waan taateef dhugaa kana jechuun akka inni gabbahee dubbatu waan hin barbaanneef Shimallis harki micciirame irbaatii qophaa'ee jechuun masara biyyaalessaa keessatti achitti dhufee warra Habashaa akka inni dhiifama gaafata Abiyyi goosise. Kan namni hedduun hin dhageenye taate Shimallis nafxanyaan bakka Oromootti cabsite. Nafxanyaan Oromoo gabroonfachiiste Oromoo cabsite ka jedhu sun dogongora dhiifama gaafadhii jedhee dhiifama gaafachiise natti hin bilbilan dhiifamna godha. Namni jechuun bilbilaa jirtan natti hin bilbilina. Shimallis akkas dhiifama gaafachiise Shimallis guyyaa sunuu gammachuu hin qabu dhiibbanii harka micciirame inni pirezidaantii ittaanaa tahee yookaan ammoo acting president tahee waan muudamee fi yeroo kamiyyuu aangoo irraa kahuu sodaa jedhu waan qabuu fi karaa suniin isa roorrisee akka inni dhiifama gaafatu godhe karaan Shimallis deemu karaa lammaa kan ta'uu ni malaa wanni jedhu bakakkaa yookaan ammoo sodaa hedduu ODP keessatti uumtee jirti jechuudha. Wanni kun amma oduu Finfinnee gubbaa isaatii ammaan kana dhufte nuun baate jechuun oduu kan irratti hojjechaa jirra. Shimallis ejjannoo lammaanii murteeffate kana jechuun murteessuu dandayaa. Bilxigina Parti keessatti nammatamuu Lammaa Magarsaa lammaan gaaddisa Oromiyaa jalatti Parti Jawaarfaa Mararaa Guddinaafaa Daawud Ibsaafaa fi akkasumas Jeneraal Kamaal Galchuuf wajjin Parti cimaa dhaabanii filannoo dhufu gubbaatti Bilxigina Oromiyaa keessa xaraguu deeman sodaan jettuleen akka malee guddatee jira. Kana immoo Shimallis Abdiisaa itti dabalamuu dandaya. Partiin kun paartii hooggantoota, paartiin kun paartii hayyoota Oromoo of keessaa qabu, sabboontota Oromoo of keessaa qabu. Partii akkasii tahuu deemaa jedhamee sodaan sodaatamee jira. Yeroo ammaa kana ejjannoon Lammaa Magarsaa murteen inni dabarsee bakakkaa kaampii Bilxigina Partii keessatti uumtee jirti. Keessattuu Bilxigina Oromoo warruuf hin jedhu. Akkasumas warra Habashaa birattis bakakkaa guddaa uumtee jechuun lammaan gareen isaa yookaan ammoo tiim lammaan diigamuun isaa hedduun sodaachisaa jedhanii rifatanii jiran. Qabsoon Oromoo jechuun kolaafamtee guutumaa guututti harka Habashaa jalattuu galtii wanni jedhamee yaadamaa ture. Ammaan booda Bilxiginaattu jira maqaan Oromoon awwaalamaa ka jedhanii yaadame lammaan jechuun ammaan duba awwaalame dhokate wanni jedhamu sun lammaan gabbahee dubbachuun baay'ee rifachiisee jira warra Habashaas akkasumas Abiyyi baay'ee rifachiisee jira. Abiyyi kaardii lamaan taphachuu deema karaa tokko yoo danda'am Lammaa ukkaamsuu fi deeggartoota Lammaa warra gurguddaa isa wajjin turanii ka koree hojii raawwachiiftuu ka koree jiddu galeessa jiran sodaachisu roorrisuun callisiisu ture kun ammoo tahaa hin jirtu keessattuu humnaanii Lammaa Magarsaa jechuun ministeera waraana biyyi suni callisiisuu waan hin danda'amne biyyi suni balaa hedduulee deema waan jirtuuf araarani jechuun araaran qabannaa bakka barbaaddu aangoo durii ka Oromiyaatti fasi deebisna nu araaramii maali jedhamee akka Lammaan hin deeggarre beekame jennaan waa takka uumani. Dhakaan lammaffaa jechuun dhakaan tokkoffaan ka Bilxigina Partii mataa keessi dhahe gaggabse dhakaa Lammaan irra darbate kana dhakaan lammaffaa ka Bilxigina Partii mataa keessi dhahe oduu namni jechuun Finfinnee gubbaa dhuftu dhakaa adeeppaan darbate. Adeeppaan jechuun Bilxigina Partiin Oromiyaa jedhamee dhaabatame muudamii kennam. Bilxigina Partiin Oromiyaa jedhamu hin jiru kijiba. Bilxigina Partiin Oromiyaa jedhamu hin jiru. Bilxiginaan paartii biyyaalessaati malee paartii sabaati miti. Bilxiginaan paartii saba irraa bilisa tahee Bilxigina Amaaraa, Bilxigina Oromoo, Bilxigina Somaalii wanni jedhamu hin jiru. Kanaafuu Bilxigina Partiin Oromiyaa wanni jedhu kijiba waliigaltee kenni keessa hin jiru. Kanaafuu Bilxigina Partii Oromiyaa hin fudhannu maqaa Itoophiyaatiin yookaan maqaa jechuun biyyaalessaatiin deemnaa jennee waliigalle. Paartiin Bilxigina Oromiyaa ka jedhamu kun hin jiru jedhee dubbatee jira. An kanaan kalee galgala jechuun keeyyata Bilxigina Partii jechuun keeyyata 23 muraa lam gubbaatti shee jalatti Bilxigina Partiin Oromiyaallee naannolee keessa waajjira qabaa malee jaarmayiinsuuf danda'e yookaan dhaabuuf danda'e Oromiyaa keessa hin qabu. Amaaraa keessa hin qabu, Somaalee keessa hin qabu, dhaabuuf danda'e ka name seeraa qabu, ka caasaa seeraa qabu, dhaabuuf danda'e personality fi structure seeraa ka qabu, ka yaa'ii gumii fi akkasumas koree hojii raawwachiiftu maalii qabu hin qabu. Kun ammoo caasaa Bilxigina Partii gubbaatti wat hagaraawii paartii jedha. Paartii jechuun qaama tokko qofa qabu, aangoon naannolee jechuun
aangoon waajjira yookaan dameelee naannoo ka jiddu galeessa irraa kamaddu kun jechuun keeyyata bilxiginnaa paartii keeyyata jechuun 23 irraa kaasee jiru keeyyata bilxiginnaa paartii mee if biraan qabaasiyaa jechuun keeyyata sanii irra dedeebisanii kalee maxxansee ture namni feesbuukii gubbaa jirtanii waan kalee maxxansuun laaluu dandeettanii bilxiginnaa paartiin dhakaan lammaffaan jechuun itti darbame Amaaraa gubbaa Amaarii bilxiginnaa paartii Oromiyaa hin beeynu muudamii kenname kullee muudama dharaati hin fudhannu jedhanii fincila hamaa kaasaa jiran. Waa lamatti ta'uu danda'a jedhan xiinxaltoonni Habashaa jechuun ka Amaaraa tokkoffaa maqaa Itoophiyaatiin walitti nu qabee bilxiginnaa paartii Oromiyaa jechuun Oromoo sobuu fi jechuun warra akka Jawaariifaa lammaafaa sobuu fi ta'uu danda'a. Yoo akkas taate ka Oromoo ittiin sobanii jechuun gogaa du'aan jechuun sa'a waatiin irra duuti jechuun gogaan akka ilmatan sun yoo akkas Oromoon sobat taate akka sun irratti walii galla. Yoo ammoo bilxiginnaa paartiin bifa ammaan kan jirtuun Oromiyaa bilxiginnaa paartiin dhuftu taate kun jechuun Oromiyaa PP'n kun hin taatu waan dharaati hin fudhannu jedhanii jiranii. Warrilleen bilxiginnaa paartii naannoo Amaaraa dhaabatanii naannoon biralleen bilxiginnaa paartii Somaalee dhaabatanii naannoon Affarilleen bilxiginnaa Affarii dhaabatti jechuun akkuma paartii gos duriitu deebi'uu deemna Ihaadigii ta'uu deemna bilxiginnaan Oromiyaa jedhamu muudamii kenname kunini muudama dogongoraati muudama sirriiti miti bilxiginnaan akkasii kunini hin jiru wanni kunini dharaa jedhani jechuun keeyyata 14 dhiifama jechuun ya paartii awwaqaaqarannaa addarajaajjet jaarmayinsa paartiitii fi akkasumas akkaataa caasaalee fi jaarmayinsa paartii kan gubbaatti keeyyata 14 gubbaatti keeyyata xiqqaa lama gubbaatti mura shee gubbaatti paarቲው የክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት jedhama malee የክልል ፓርቲ hin jedhu qaamii jechuun bilxiginnaa paartii ብሔራዊ ጉባኤ ያኢ ብያለሳ ኮሬ ጅዱ ገሌሳ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኮሬ ሆጂ ራወቺፍቱ ፕሬዝዳንቲ ኢጣና ፕሬዝዳንቲ ማዕከላዊ ቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን ጅዱ ገሌሳ ከተዋናው ኢንስፔክሽን የፓርቲው ጽሕፈት ቤት ዋጅራ ፓርቲ ሴክሬታሪያቲ ሼህ ጉባት የፓርቲው ክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ዋጅራሌ ዳሜሌ ናኖ jechuun achiin duubatti akkasi deema malee paartiin kunini qaama naannolee jechuun paartii bilxiginnaa Oromiyaa bilxiginnaa Amaaraa bilxiginnaan akkasi hin jiru Amaarii waan kana fudhachuu dide jira kan irratti walii galu bilxiginnaa paartii Itoophiyaa malee bilxiginnaa paartii Oromiyaa irratti walii hin galle wanni kunini hin tahu kanaafuu hin fudhannu jedhanii Abiyyi gubbaatti jechuun fincilaa jiranii borii walgahii guddaattu Ilillii hoteelii Finfinneetti gaggeeffamaa deema. ADP fi ODP yookaan warra bilxiginnaa Oromiyaatiif bilxiginnaa Amaaraa haa jennuuti. Maqaa warra durii bilxiginnaa damee Oromiyaatiif fi damee Amaaraa ani beeka keedettiin warri bilxiginnaa ka Oromiyaatiif ka Amaaraa wal dubbachuu deemanii san gubbaatti dubbiin kun ka'uu ni dandeetti yookaan ammoo keessoo haasa'uu ni qabanii bilxiginnaa paartii jechuun taayyeen faatii bilxiginnaa Oromiyaa jedhee ka OBN illee dabarsee ka ETV illee dabarsee faanaan dabarse bilxiginnaan Oromiyaa wanni nurra walii galte hin jiru bilxiginnaan Oromiyaa hin jiru. Bilxiginnaan paartii jechuun biyyaalessaa paartii sabirraa bilisi tahee paartii jechuun lammummaa irratti hundaa'e kun jechuun karoora Izeemaa jechaa baane kun karoora Amaaraa jechaa baane Itoophiyaa jechuun maqaa lammiitiin saba tokko qofa beeksisuun jechaa baane warri kaasan abdatan suni Abiy jechuun ammaan muddamee jechuun yookaan Oromoo sobuu fi waan akkasii godhaa jira hin fudhannu jedhanii didanii jiran jechuun kana jechuun ka adeeppaa gubbaa dhufaa deemu jechuun dorgommii fi waldhabbiin adeeppaa fi ODP guyyaa tokkoffaa eeguma diigamanii guyyaa tokkoffaa walitti dabalaman irra warri walintaanetti wal negatiivi fi ibiddaa fi bishaanti walitti dabalame wal dhaamsuttu jiranii ida'amuun kana ida'amuun warra guyyaa tokkoffaa gubbaatti manni gogaa harree gubbaa jaarame gaafa waraabessi yuusa diigamaa jedhanii ammaayyuu wal dhabanii jiran guyyaa jalqaba gubbaatti mana maansa gubbaatti jaarame haglolaan hin dhufin qofa haglolaan hin dhufin umriin isaa guyyumarra guyyum jalqabattu wal diiguu walirrattu jechuun dubbii bananii jiranii kijib eegii jennu jechuun yoo dubbannu ragaan akkasittu deeggarree dubbachaa jirra kaan ammoo wanni oduun akka malee very interesting oduun akka malee guddaa tokkini ejjannoo warri Somaalee oduu jijjiga gubbaa dhuftu lamma Magarsaatti fi Abiyyi wal dhabu kan dhaganinaan Somaaleen dhiyoo kan jechuun bilxiginnaa paartii diddee turte akkuma isa yaadattanii sekretariyaatiin SDP yookaan Somali Democratic Party Engineer Mohammed Shaallee dubbatee ture televiziyoonii naannoo Somaalii wajjin Finfinnee ragaafif deebii waan hedduutti nu hin galin hin fudhannu jedhee Ahmed Diriyee jechuun
innilleen gorsaan pirezidaantii Mustafaa Umarilleen dubbate ture OMN gubbaatti akka waan kan hin fudhanne taatullee harki micciiranii fudhatanii jiranii garuu har'a ammoo jechuun warri Somaalee hedduun warra waldhabbii lammaatii fi waldhabbii jechuun abiyyi kan eegii dhagahanin duubatti abiyyi jechuun ka lammaaf hin taane ka saba Oromoof hin taane ka Jawaar Mohammediif hin taane Somaaliif hin tahu Bilxiginnaan Oromoof hin taane Bilxiginnaan sun Somaalii hin taatu Bilxiginnaan jechuun Jawaarii hin taane Bilxiginnaan lammaa hin taane ummata Somaaliitii fi gaafa Afrikaatii fi Itoophiyaa hin taatu nuuf hin galle jechaa jiranii oduu guddaa akka malee kun Somaalii gubbaa dhufe jijjigaa gubbaa Bilxiginnaan jechuun Oromoo hin taane Bilxiginnaan lammaaf hin taane Bilxiginnaan Jawaariif hin taane nuuf hin taatu abiyyiin Jawaariif hin taane abiyyiin lammaaf hin taane abiyyiin Oromoof hin taane abiyyiin sabaaf sablammiif hin taane abiyyiin heeraaf hin taane abiyyiin kunin Somaaliif hin tahu oduu jedhu jechuun ka jijjigaa irra dhageenye kun jechuun odeeffannoo akka malee qabatamaati waan jijjigaa keessatti akka malee haasamu maddeen oduu naannoo Somaalii sanilleen odeessaa jiranii warri keessa beektonni siyaasaa Somaalii xiinxalanii fi akkasumas miseensonni jechuun eenyummaan isaanii akka maqaa hin dhaabne barbaadanii nuuf mirkaneessanii jiranii. ODP'n dhakaa karaa sadii irra darbameen jechuun wareeraa jira Bilxiginnaa paartiin yookaan Bilxiginnaa paartii Oromiyaa ODP illee maqaa warraati miti Bilxiginnaa paartii Oromiyaa akka hin jenne hin jiru Bilxiginnaan jechuun ka Abiy Ahmed tokkoffaa dhakaan lamma gubbaa darbatame kun jechuun yoo Oromoo waliin dhaabattee qarree fi qeerroon hayyuun Oromoo beektonni Oromoo ogeeyyiin Oromoo aktivistoonni Oromoo ejjennoo gosa tokkootiin lamma bir dhaabbattee jechuun lammaa fi sagalee taatee Bilxiginnaaf sagalee taatee kun jechuun abiyyiin akka malee rifachiisaa dubattu mucucaachuu danda'a yookaan dubattu deebi'uu danda'amaa jedhame abiyyi jechuun lammaan anin amaanaa Oromoo hin nyaanne dhugaa jechuun qeerroo ganama awwaaluu hin barbaadu dhugaa qeerroo dhossuu hin fedhu laaptooppii kabajaa ka Jawaar Mohammed na kennatillee dabarsee nan biraatiif hin kennu jedhee jira. Qabsoon jechuun akkasitti deemu jirtu karaa wanni dhufuu danda'a jedhameeti gaaddisa hoggansa Oromoo karaa suni dhufuu danda'a laaptooppiilleen amma kan is in a good shape secure and safe gaafiin Oromollee amaana Oromollee hin nyaanne dubbanne jirra waan akkasiitu jedhamee jira jechuun waan gos kanatti deemu jira kun amma oduu galgal kanam isin animuu dhufe wanni Bilxiginnaa paartii yeroo ammaan tanaa Abiy akka malee wareeree yeroo inni of shakkattuu jira. Warra Habashaallee wajjin akka malee guyyum jalqaba gubbaatti wal dhabanii jiranii kun ololaa fi miti waan akka malee qabatamaati guyyum jalqaba wajjin Bilxiginnaan Oromiyaa garamii dhufe Bilxiginnaan maal jedhan isi paartii malee ani hin beeku maqaa afaan Oromoo Bilxiginnu malee maqaa biraa hin qabdu guyyum jalqaba gubbaatini waan walii galteen hin jirre wanni kijiba karaan jechuun sobaan deemanii odoo walii hin galle jechuun muddamsu wanni waan jedhanii waan godhan hin taatu. Mammaakse kana jechuun sirooxoo taataqoo sirooxoo fattaalle jedhanii qabattoon fiigaa hidhattu oduu ati fiigduu sirraa hiikkatti jedha sidaamtiyoo mammaaktu akka sun tahuu jirtu qara wanni muddamsuun abiyya waan tokko hin qoratinu warri walitti ida'amuuf ida'amuu hin qabne aduu addaan hin beekinu wanni inni godhe akki malee isa rifachiisee jira kunin oduu ammaan tana simbirtuu dhufaa jirtu sila namni kadiroo maaliif yeroo dhibbi tokko dubbataa jettanii oduu akkasii kan sila biyyi taate around the clock horii qabaatanii sa'aatii adoo qabaatanii sa'aatii adoo sila Ameerika fataate televezyiinii warra sa'aatiin sekendiin haasawaa oolti. Ejjennoo warra Oromiyaa kun kan irratti maal jedhee maaltu jira naannoon kun maal jette naannoon sun maal jette Oromiyaa keessa maaltu dhufe akkamiin jijjiiramee kun dhufe dhamee akkasitti sila haasawama. Namni garimaa dhibbi tokko deebitaatti na ifattanii garuu wanni kun Oromoof waan barbaachisaa jedhee yaaduu fi irra deddeebi'ee dubbachaa jira. Gaaddisii hoggansa Oromiyaa torbaan dhufu Jawaar Mohammad biyyattuu galaa. Murtii gurguddoo fi ejjennoo gurguddoo ni dabarsaa jedhamee eegama. Gaaddisii marii yookaan gaaddisii hoggansaa Oromiyaa jechuun murtii ciccimoo waa'ee filannoo dhufuu ilaalchisee ni dabarsaa jedhamee ilaalamee jira odeeffamee jira yookaan dubbatamaa jira. Daawwit Ibsaa akkasumas Mararaa Guddina akkasumas Jeneraal Kamaal Galchuu haasawaa gaarii gubbaa irra jiranii walii mari'achaa jiranii. Murtiin Bilxiginnaan torbaan kan dabarse tokkummaa warra daran cimsa jira Oromoon jechuun qabsoon isaa buutamee jira waliin dhaabbannu malee falli biraa hin jiru kajeelcha irratti waan walii galanii fi miira walii galteetiin miira morkiitiin xiiqitiin yookaan wanni kunini qabsoon Oromoo duubatti deebi'u kolaafamuuf yookaan jiraachuu kan murteessu yeroo ammaan tana jedhee namni adda addummaa isaa moggaattuu qabee kaayoo Oromummaatiin akkasumas maqaa wareegamtootaaf qabsoo Oromootiin walii galuuf yeroo ammaa kana carraaqanii jiran. There is a big waan guddaattu jechuun nu dur jira wanni Oromummaa jedhamu qabsoon kun yeroo ammaan tanatti
takka malkaa cehu yookaan ammoo takka mucu'ate duubatti deebi'u jedhanii jechuun miira gosa kanaatiin waliin haasa'utti jiranii. Oduun kun oduu Finfinnee irraa mana tana gadhufte jechuun qorachaa jirra. Kaan ammoo jechuun Shaagireen warra jechuun lama magarsa fakki hin dubbanne duul irratti banee jira. Tokko warra akka hin dubbanne qoqqobbii miidiyaa gubbaattuu godhee jira. Qoqqobbii miidiyaa gubbaatti godhe kana jechuun miidiyaa biyya lallee wajjinii warra hojjetanii warra nafxanyaa jechuun kan VOA fi miidiyaa biraa keessa jiranii wajjinii taanii akka isaan ukkaamamu godhanii jiranii. Interviiyuun lammaa haga kenname bubbulee jira. Interviiyuun sun akka hin kennamne jechuun dhokattee jechuun awwaalamtee turte. Maal jennaan ejjannoo mootummaa jechuun hin ibsine haga dhaaba nan biraarraa argannu jedhanii eegaa jiranii. Namni waan kana goosise jechuun warra VOA keessa jiru keessa nama lama ka ganam kan maqaa isaanii isinitti himne. Tokkini namni waan kana goosise ka jalqaba jechuun Tizitaa Balaachooti. Tizitaa Balaachoo ishiin nugusee jechuun mangashaa wajjin akka malee hiriyyadha. Ishiin Horn of Africa jechuun gubbaat senior editoriidha yookaan chief editor for the Horn of Africa. Sagantaa Horn of Africa jechuun afaan Oromoo, afaan Tigiriinyaa, afaan Amaaraa, afaan Somaalii jechuun afaan Somaalii gara dabalama gara achi keessa jira. Suniif itti gaafatamtu gulaaltuu olaantuudha. Ishiittuu waan kan goosise. Ishiin ammoo jechuun nama Iluu Abbaa Booratii, Addisuu Araggaa fa'aa, Fiqaaduu Tasammaa fa'aa warra sekreetariyaatii ODP'tii fi sekreetariyaatii Bilxigina Parti yookaan ammoo Kaayyaadigi wajjin walitti hidhata guddaa qabdu. Ishiin kun nama abbaan ishii ministeera ture bardurii keessatti warra nafxanyaa Iluu Abbaa Booraa. Obboleessi ishii ammoo nama OPDO akka malee guddaa. Ijoolleen jechuun kurkurtuun akka jechuun Addisuu Araggaa fa'aati, Fiqaaduu Tasammaa fa'aati. Ijoollee obboleessi ishii ka ODP kun naannoo Iluu Abbaa Booraa keessa recruit godhee OPDO jechuun akka malee cima guddaa ture jechuudha. Obboleessi Tizitaa Balaachoo kun Tizitaa Balaachoo wajjin kan jiru itti gaafatamaan jechuun Afrikaa VOA Afrikaa waliigala Nugusuu Mangashaati. Ka sagantaan jechuun gaafii fi deebii lamma magarsaa akka ukkaamamu godhe. Wanni isaan dhiyeessaniif ejjannoo mootummaa hin dubbatamnedha. Ejjannoo mootummaa jechuun miidiyaa mootummaa gubbaatti halkaniif guyyaa gubbaatti dubbachaa jira. Abiy Ahmed Facebook isarra gadhiisee jira afaan hedduuni. Abiy Ahmed barreessaa jira. Ejjannoo mootummaa miidiyaa mootummaa gubbaa yookaan barreeffamaaf dubbiin argamee jira. Ejjannoo dhokataa miti, ejjannoo beekamaadha. Interviyuu agi godhuu barbaadan nama mootummaa kumta akka interviyuu godhuu danda'anii jechuun namtichi lamma magarsaa jedhan kun ministeera biyyi tokkooti. Nama jechuun itti gaafatamummaa qabu, nama jechuun itti gaafatamummaa itti dhagahamu. Interviyuu gosa nama balaa uumuu takka taatee awwaalamuun kun jechuun seera VON dhaabbatee fi ka ukkaamsan gosa kamiyyuu dhoowwaadha jedhuun kan cabsu tahee argamee jira. Wanti isinitti himuu barbaannu torbaan kana jalqaba irratti VON qophiin afaan Oromoo ka VOA yookaan ammoo Voice of American Jawaar Mohammad wajjin tuujubee horaa gaafiif deebii gootee turte. Waan jechuun sochiisa kaameera keessatti falmii deemu jiru kana tuujubee horaa gaafiif deebii gootee Tizitaa Balaachoo dhaaba akka hin dabarre dhowwisiiftachuun torbaan kan jalqaba gubbaatti. Tizitaa Balaachoo dhaabatii fi akkasumas Nugusee Mangashaa kanatti dhaabsisiise itti gaafatamaan VOA ka kutaa Afrikaa waliigala. Warri kun lamaan akka malee hiriyyaadha. Warri kun hundinuyyuu VOA keessa sabboonummaa Oromootu jechuun dhageettii guddaa argachaa jiraadhani. Keessattuu VOA afaan Oromoo kan gubbaa irraa akka malee gammachuu hin qabani. Maal jennaan warri VOA gubbaa jiru sadeen isaanii ijoollee Wallaggaa gubbaati. Nama Oromooti. Namni Wallaggaa ammoo sabboonummaan shakkama. Abiyyiilleen kanaaf Wallaggaa gubbaa duula banuutu jira. Tuujubee horaa jaalannee gammadaatii fi akkasumas namoo daandii Nugusa Tamiree kanaan dura turellee hundi isaanii ijoollee gara naannoo sanii waan taatee fi sabboonummaa Oromoo qabanii kaayoo Oromoo akka malee dhaadhessanii waan jedhuun shakkamanii sodaataman jechuudha. Wanni VOA gubbaa dhagayaa jirru kana. Tizitaa Balaachoon afaan Oromoo xiqqoo hin beekti. Nuguseen Mangashaa kun afaanuma hin beekne jechuun gulaaluu fi yaadaa ture jechuudha. Nuguseen jechuun kunini kanaan dura Sahid Muhammad Ali gaafa VOA seenu waggaa bara 1996 gaazexeessaa VOA ka jalqaba ture namoo daandii fa wajjini.
Sayyid Muhammad Ali jechuun Islaama yookaan Musliima waan ta'ee maqaa Sayyid Muhammad Ali waan qabuu fi qormaata afaan Oromoo darbuu hin dandeettu jedhee jechuun akka inni hojiin arganne nam godhe jechuun namni kun. Yeroo sanitti warra hojiif dorgome keessa namni rezyumeen isaa jechuun iyyannoon isaa wanni inni galfate ka akka Sayyid Muhammad Ali ka kitaaba afaan Oromoo barreesse jechuun hin turre faranjii wanni sun hin galleef. Namni Sayyid wajjin dorgome rezyumeen warra jechuun ragaa warra dhiyeeffate akka Sayyid Muhammad Ali kana quubsa miti. Garuu warri nafxanyoota ka VOA keessa jiran namtichi kun afaan Oromoo dubbachuu hin beeku jedhanii isa keessa hambisanii achiin boodatti examiner namu waan kan qulqulleeffatu faranjiin maal jennaan nam hundaayyuu keessa rezyumee ilaalte warri afaan hin beeku namichi kana darbuu qabaa jettee ilaalte achiin dubatti galuu fidide nama bilisaa qaxarsiifti jechuun ka waan kan laalu namni sun ammoo Dr. Bayyaan Asoobaa nama Oromoo ture nama doktorii nama seeraa bara hojjetu ture Ohio jiraata yeroo sun waraqaan itti ergame Sayyid Muhammad Ali maqaan isaa irra dhokfame waraqaa isaa kaariikuleem CV isaa laalee oral interview godhame waa'ee ogummaa gubbaattu qoratame akkasumas qormaa sun darbee namni sun gaazexeessaa afaan Oromoo akka inni ta'u godhame jechuudha. Nafxanyaan gaaf jalqaba afaan Oromoo ta'uu hin qabu jedhanii irratti duulchisisanii afaan Tigirinya ta'uu hin qabu duulchisanii achiin boodayyuu namni afaan Oromoo dubbatu kan muslimaatii fi sabboonaan Oromoo warri ta'e akka hin hojjenne duulaa turan wanni hedduun waan gos kanattu deemuttu jira kanaafuu VOA kana mormii irratti godhaa jirra interview Jawaar Muhammad ka torban tokkoon durattu godhame warri bataskaanii gubatee jedhu jechuun yookaan warri kiristaanii qeesiin qaqqalamee jiru dabarsaa turanii Jawaar Muhammad ka himatame mirga jechuun waan kan gubbaatti deebii kennuuyyuu hin eeyyamnee fi VOA'n afaan Amaaraa VOA'n afaan Oromoo gaafiif deebii kan inni godhallee ukkaamsamee akka hin dabarre godhame gaafiif deebiin tujubee horaa Jawaar Muhammad wajjin goote akka hin dabarre hin dabarfamne godhame ukkaanfame jechuudha kun nama oduu Finfinnee gubbaa dhufte VOA Washington DC irraa isin qindeeffannee qabannu kanaafuu VOA gubbaatti duulii itti fufuu qaba sagalee tokkoo fi sagalee nafxanyaa sagalee bataskaanii gubatee qeesiin qaqqalamee jedhu afarsaa warri jechuun himatame kan warri maqaa balleessan Oromoo kan akka inni hin qulqulleessine carraa dhowwachaa jiranii VOA'n miidiyaa nam hundaayyuu akka inni ta'u miidiyaa walabaa akka inni ta'u carraaqin nu goone jechuun carraaqin nu goone itti fufuu qaba VOA'n ka faranjiiti ka nam cufaati ka taakspeerii Ameerikaa arma jiruuti nam hundaayyuu walqixxummaan tajaajiluu qaba sun itti fufuu qaba telefoona VOA isinii barreessinee jirra bilbila jechuun rakkoo jirtu itti hima VOA lakkoofsi bilbila isaanii Facebookii kii gubbaattu isinii maxxansinee jirra lakkoofsi bilbila ka VOA jechuun ka Horn of Africa 222 bilbila VOA jechuun sagalee Oromoo ukkaamsuu fi daba hojjechaa jira keessattuu sagalee interview Lammaa Magarsaa jechuun darbuu dhowwanii ka jedhu maal akka isan jettanii Ingilishii dubbistanii isinii barreessina jechuun fa bilbiltanii my name is this I'm calling from this state VOA is censoring the voice of the Oromo people and they are blocking the interview of Lammaa Magarsaa from being broadcasted and jettanii waan akkasii jettanii maqaa keessan dubbattanii barreessina isinii gakkennina sun jechuun telefoon bilbiltanii hi my name is Kadiro I'm just calling about this issue. VOA is not fair for the Oromo people. VOA is not serving equally the people of Horn of Africa. Faitani wan akkasan jettani akkata san ittiin bilbiltanii maqaa keessan itti himattanii jechuun my name is jechuun yookaan hi I'm calling from Minnesota. VOA is not fair for all the people of the Horn. They are blocking the interview of Lammaa Magarsaa. Maali jettanii akkasan protest gootan itti bilbilaa dhibbi tokko voicemail dhiisa ammum kana yura jalqaba. lakkoofsi VOA ittiin bilbiltan 222 bilbila jechuun maal akka isan jechuu qabdanii isinii dhiisna yoo barbaaddan maqaa keessan afaan Oromoo leen dubbadha maqaan kiyya abaluuti VOA'n sagalee uummata Oromoo ukkaamsaa jira sagalee Lammaa maaliif ukkaamsaa VOA ለምን የለማን መገርሳ ኢንተርቪው ለምን አያስተላልፍም አማርኛ ለንጀዳ አፋኑን ፈተኒን አፋን ሶማሊ ላይ ወር ቤተን አፋን ሶማሊ ተንጀዳ አፋኑን ቤተን ኪስዋሂሊ ላይ ወር ቤተን አፋን ኪስዋሂሊ ተንጀዳ ወር አፋን እንግሊሽ ተንጀቹ በርባደኒ ገልጋል ከነጀቹ ማላክ ጀተኒ ኢሲኒ መጣንሲና ካናሞ ዌብሳይቲ ወራ ኢሜይሊ ወራ horn 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 አኪጋፋ
at voanews.com. horn@voanews.com. Email is Angubat. Akkuma gos kana, my name is Kadiro. I'm writing from Minnesota. VOA is censoring the voice of the Oromo. They are blocking the interview of Lamma Magarsa with VOA Afan Oromo Services, and I'm protesting that. Faytani waan akkas barreessan email isinii kennina. Kaan ammoo karaa websaayitii warraallee karaan isin yaadatti kennachuu dandeettan hin jira. Karaa adda addaatiin Facebook gubbaatti akkaataan isin protest godhuu dandeettan hin jira. Oduun guddoon Finfinnee gubbaa dhuftu murtiin Lammaan Magarsaan murteeffate ODP keessatti bakakkaa buustee jirti. ODP'n Bilxigina Parti ufiin jette kijib irratti hundoofte manni maansa gubbaattu jaarame sun diigamaa jira. Ejjannoon Lammaa Magarsaa kanaa fi Shimallis Abdiisaa wal fakkaachuu hin ooltu oduun jedhama ammoo darana jechuun bakakkaa hamaa irratti buusee jira. Yeroo ammaan tana Abiy bifa tokkoon araaraan araarsa jedhee Lammaa kadhachuu jira. Lammaan telefoon kaasaa hin jiru. Karaa biraatiin ammoo jechuun doorsisuuf roorrisuuf sagalee isaa ukkaamsuu fi carraaqaa jira. Oduun karaa biraatiin dhufaa jirtu warri Amaaraa Bilxigina Oromiyaa hin beeknu nu Itoophiyaa irratti walii galle paartii biyyaalessaa ka saba hin qabne paartii biyyaalessaa ka jechuun fuula sabaaf sablammii hin beekne paartii zeegaa gubbaatti hundaa'u saba tokkorii dhaabnee malee Oromoo takkorriin kun garamii dhufee ka Oromiyaa Bilxigina Paartii ufiin jedhu hin beeknu jedhanii ditanii jiranii kun Abiyyi baay'ee rifachiisee jira. Ka sadaffaa naannoo Somaalee Jijjigaa irraa warri Somaalee Bilxigina Paartiin Oromoof hin taane Jawaariif hin taane Lammaaf hin taane Abiyyiin Lammaaf hin taane Abiyyiin Jawaariif hin taane Somaaliif hin tahu jedhanii jechuun warrilleen diduu akka fedhan waan kan ibsanii jiranii. Kaan ammoo VOA keessatti interview Jawaar Mohammad ka torban darbee Tuujubee Horaa waliin godhee Tizita Balaachotii fi akkasumas Nugusa Mangashaa akka hin dabarre godhee oduun hagamma isinii qindeesse kanuma waan wajjin turtaniif na daawwattaniif horaa bulaa galatooma qoqooda lakkoofsa bilbila VOA san bilbila. My name is this. I'm protesting VOA because VOA is blocking the interview of Lamma Magarsa with VOA Afan Oromo Services. Thank you. Akkasuma qofattanii email illee yoo barbaadan horn@voa.com. Kanammoo qeerroon Oromoo warri online jirtanii qeerroo Oromootiif sagalee ta'uu feetan torban kan guutuu Lamma Magarsaa waliin dhaabadhaa deeggarsa isaa qabdan ibsadha jaalala isaa qabdan ibsa. Laaptooppii Jawaar sun nu jabeessa jedhaani. Kaan ammoo waan Abiyyiin nama godhaa jiru Oromoo godhaa jiru saaxila VOA ammoo irratti haduulluti. VOA irratti haduulluti. Dhiyoo kan keessatti jechuun namni hedduun karaa OMN lan dhufuu deema. Cufaafuu waan daawwattaniif horaa bulaa galatooma nagaatti guyyaa gaarii.